Maarakees deemaa jiru akka dhaabbatuuf haal mijeessuuf hundaa'ee daanqaan danuus mudachuu ibsa. Kaawunsiliin nagaa kunin magaalaa Finfinnee kutaalee naannoo Amaaraa garaagaraatti namoota hawaasa bakka bu'anii fi dhiibbaa uumuu danda'an jedhanirraa hundaa'e. Kaawunsiliin kun qaamolee walitti bu'iinsa keessa jiran maraaf waamicha nagaa dhiyeessee erga socho'uu eegalee baatii lama ta'uuf deema. Haa ta'u malee Agiyoonaa bu'aa kan jedhan buusuu hin dandeenye jedha. Sababii kana maali obbo Wayaachoo Tashalaa dubbii hima kaawunsilii nageen kanaati. በፋኖ ኃይሎች በኩል ግን የተቸገርነው ያደረጃጀት ወጥ አለመሆን ነው። አንደኛው ጋር ፖዚቲቭ ስታገኝ አንደኛው ጋር ኔጌቲቭ gama hidhattoota faannoo wanti rakkanne ejjennoo wal fakkaataa dhabuu isaaniiti. Gareen tokko tolee jedhu inni kaan ni dida. Danqaan lammataa nu qunnamee kaawunsilii kana dursanii maqaatti baasuudha. Nuyi akka kana dura ibsinetti mari'achiisuufis miti kan hundoofne. Warra mari'atu keessas hin seennu. Kaayyoon keenya haala mijaa'aa uumuudha. Ta'us gareen muraasni qajeelummaa yoo nu hubatu kaan immoo dursanii maqaa nutti baasutu mul'ata. Wanti isaan jedhan maali dursa caasaa tokko haa ijaaruudha. Kan immoo yoom akka hundeessan wanti nuti beeknu hin jiru. Ajajaa tokko jala jiraachuu dhabuun isaanii akkuma nu qoreetti jira. Akka qondaalii kun jedhaniitti erga kaawunsiliin kun hundaa'ee caasa isaa agaanaa jiruun hawaas waliin mariin taasifama. Walitti bu'iinsi akka mariin furamuu hawaasi akka tumsu godhu socho'uun ala milkiin argate akka hin jirre ibsan. Torbaan lamaan dura ministeerri muummee Abiy Ahmed humnoota fannoo waliin itti fufiinsan marii taasisaa jirraa jedhanii ibsan. Haa ta'u malee dhimmi kunin sochii kaawunsiliin kun gochaa jiru waliin akka waliin qabanne ibsan. Kaayyoon isa maal akka ta'e gaafanne. እንግዲህ በእኛ በኩል የለም ምናልባት መንግስት በቀጥታ ያደረገው ሊኖር ይችላል ምናልባት መንግስት በራሱ መንገድ የሚሄድበት ነገር gama keenyaan hin jiru tarii mootummaan kallattii wanti godhe jiraachuu danda'a marii fi jaarsummaan garuu gargari kaayyoon kaawunsilii kanaa araara gaafachuudha kanneen araaraan nu galchuu fi jedhanii maqaa nutti baasan jiru nuti kan gaafachaa jirru mariin idilee akka gaggeeffamuudha malee jaarsummaadhaan garee kana deebisuufis miti ammas wanti amma barbaachisu abdii osoo hin kutatin hojjechuudha osoo macallifnee teenye qaama hawaasa kanaa waan taaneef rakkoo uumamaa jiru keessaa miliquu hin dandeenyu kanaaf kaayyoon keenya carraaqqitti fufuudha wanti abdii nama kutachiisus hin jiru. Walitti bu'iinsi naannoo Amaaraatti humnoota mootummaa fi hidhattoota fannoo jidduutti waggaa dur eegalee ammallee hin dhaabban. Walitti bu'iinsi kanaan sarbamii mirgaa olaanaan mudachaa jiru dhaabbilee mirgaa ibsuun Ukraine loltoonni biyya isaanii torbaan olii fi Raashiyaa keessa jiran ammayyuu gara fuulduraatti qajeelaa jiru jedha. Loltoonni Ukraine daangaa Raashiyaa ce'anii haleela erga bananiin booda loltoota Raashiyaa 100 ol booji'uu biyyattiin beeksifte. Waraanni Ukraine erga daangaa Raashiyaa seenanii loluu jalqaban torbaan lama ta'ee jira. Kunis erga Raashiyaa Ukraine weerartee isa guddicha jedhama. Hirphaa Gammachuu gabaas qaba. Ukraine daangaa Raashiyaa seentee lola ammeessinaan Raashiyaan kutaa bulchiinsa daangaa Ukraine kan taate Belgrod keessatti labsii yeroo muddamaa labsuuf dirqamte. Pirezidaantiin Ukraine Volodymyr Zelensky miidiyaa hawaasaa isaanii irratti loltoonni Ukraine daangaa Raashiyaa keessatti lolarra jiran loltoota Raashiyaa booji'uudha himaniin. Kana malees Ukraine Raashiyaa naannoo Kursk jedhamutti lafa kiiloomeetira iskeerii 1,000 to'achuu ibsiteetti. Ajajaa waraanaa olaanaa biyyattii Oleksandar Sireskii waliin ta'uudhaan yoo dubbatan viidiyoon mul'ataa turan. Ajajaan waraanaa Ukraine kun har'a loltoonni isaanii Kursk keessatti loltoota Raashiyaa 100 booji'uu Zelenskiitti himaniiru. Hunda keessan nan galateeffadha. Kun ijoolleen keenya gara qe'eetti akka deebi'an ariifachiisaa jedhan. Dabalataan Ukraine diroonii Raashiyaa 23 keessaa 17 ofirraa qolachuu yoo ibsitu Raashiyaan immoo diroonii Ukraine 117 rukuttee kuffisuu ibsite. Ukraine daangaa Raashiyaa bulchiinsa Kurskitti ceetee lafa qabachuu erga eegaltee torban tokko yoo ta'u, ollaa bulchiinsa Kursk kan taate Belgrod keessattis sodaa leellaa Ukraine irraa kan ka'e labsiin yeroo muddamaa labsameera. Ukraine Belgrodittis ceetee lola banuu baattus misaayilaan haleelaa turte. Erga Kurskitti lolli baname Belgrodittis loltoonni Ukraine seenuu danda'uu sodaa jedhuun Raashiyaan labsii yeroo muddamaa kan labsite. Haleellaan Ukraine gaggeessaa jirtu haala Belgrod keessa jiru hammeesseeraa jedhan bulchaan Belgrod Vyacheslav Gladkov. Sochiin waraanaa Ukraine daangaa Raashiyaa keessatti gaggeessitu Putin yaaddeesseeraa jedhan pirezidaantiin Ameerikaa Joe Biden. Waraana loltoonni Ukraine Raashiyaa keessatti banan ilaalchisuudhaan odeeffannoon garaagarummaa sa'aatiiwwan muraasaan akka isaan qaqqabu kan himan Biden tarkaanfiin kun Putin waan godhu wallaalchiseeraa jedhan. Hoogganaan duraanii tajaajila tika United Kingdom Sir Alex Younger Ukraine daangaa Raashiyaa cabsitee seenuun tarkaanfii jajjabummaan fudhatte bu'aa buusaa jedhan. Pirezidaantiin Raashiyaa Vladimir Putin Kiev weerara banteef deebii cimaa argatti jedhanii dhaadatan. Haleellaa tasa Ukraine Kurskitti raawwatte ilaalchisee
Pirezidantiin Yuukireen Volodimir Zelenskiin Raashiyaan waraana nutti fidde amma waraanni qe'ee isaanii gooleeraa jedhan. Raashiyaan bara 2022 Yuukireen weeraruun lafa bal'aa kutaalee biyyattii dhuunfachuun ni yaadatama. Bulchaan naannoo Gambeellaa obbo Maaduu Juluu fi taanaan isaanii aangoorra kaanii hooggansi haaraan muudamuuf manni maree naannoo Gambeellaa walga'ii hatattama kamis taasisuun yeroo jalqabaa fi pirezidantiin dubartiin filatamtii jedhamee akka eegamu maddeen BBC'tti himan. Aangaawwan kunis ministeerrita dhimma dubartootaa fi hawaasummaa ta'uun tajaajilaa jiran aadde Alaamiitu Umaa Daktaanii ibsam. Galaana Balaay gabaas qaba. Obbo Maaduu Juluu erga ministeerri muummee Abiy Ahmed aangootti dhufanii ji'a ja'a booda muudamanii waggoota ja'a darbaniif naannicha bulchaa turan. Walga'ii hatattamaa manni maree naannoo Gaambeellaa boru taa'uun itti aanaan isaanii obbo Tenkwee Jookis ni ka'u jedhameera. Aangoon haaraa naannicha bulchuuf muudamuuf jedhanis sadarkaa bulchaa itti aanaatti akka tajaajiluuf jedhan ibsameera. Kunis miseensa mana maree naannichaa waan hin taaneefi. Aangoonni naannichaa lama BBC'f akka himanitti naannichatti hooggansi haaraa kun muudamuuf gamaagama paartiin biyya bulchuu taasisee hordofeen kanneen aangoorra jiran akka jijjiiraman murtee waan dabarseefi. Paartichi qorannoo taasiseen misoomaaf nageenya irratti raawwiin mul'ate dadhabaa dhufuu isaa irra ga'u beeksise. Murtee kana miseensa koree jiraawwachiistuu dhaabichaa akka ta'an obbo Juluu fi itti aanaan isaanii obbo Tenkwee akka beekanii fi akka itti waliigalan qondaalli naannichaa ibsaniiru. Naannoo Gaambeellaatti gamaagama paartii biyya bulchuu hordofee hooggansi yeroo jijjiiramu kun yeroo duraatiif miti. Naannoon kibba lixa biyyattiitti argamu kun irra deddeebiin haleellaaf walitti bu'iinsi keessatti mudataa jira. Haalli kun bara bulchiinsaa aangoo boru aangoorraa kaafamuuf jedhamanis qoreera. Dubartiin naannicha bulchuuf jedhaman aadde Alamiituu kana dura naannoo Gaambeellaa keessatti hooggantuu biiroo akkasumas itti aantuu afyaa'ii ta'uun tajaajilaniiru. Itti aanaa isaanii ni ta'uu ka jedhaman ministeera bishaaniif enerjiitti gorsaa ministirichaa akka turan Dr. Gaalwaak Roonidha. Komishinii mirga namoomaa Itoophiyaa gabaasa baatii guraandhalaa keessa baaseen caamsaa waggaa darbee kaasee namoonni 138 ajjeefamuu akka mirkaneesse ibsuun ni yaadatama. Waggoota dheeraa fi uummanni daangaa Keenyaa fi Itoophiyaa gubbaa qubatu rakkoo nageenya miidhamaa jira. Guyyaa dheengaddaa qaamni hidhatee Keenya seenuun namoota nagaa 8 ijjeessanii reef isaanii gubuu himan. Jalqabjii kana akkanuma mooyeleetti poolisii dabalatee namoota nagaa 3 ijjeessan. Senetaa Mohaammed Cutee waan mudatee akkanaan hima. Dhiyoo tanaaniti garibu gan 30 booda kan irra dhibaa jira. Boodaan kun eessa ba'ee sololoo ba'ee borol ba'ee bakka dukkannaatiin ba'a. Boodaa kun namni booda kan qubatu namni cufti namum takka namni afaan Booranaa dubbatu. Akkana nagaa guddoo qara dhabanii am dhiyoo tana gara Itoophiyaa sullee namatti dhaqee hada nama dhimbeekanii hayyee gaddeebi'anii warri kaan hojja nama dhuu poolisilleen ka Itoophiyaa kun achii gad dhufee ollaa hada nam hadhee gaarii tokko cufa dhiyoo tana probox tokko. Isaas karibu 20 dha'anii simuu biyyirraa guurratanii biidhaananii nadheen ijoollee daarolee namni hin dandaman namni warri figeessin bulu cufti baqatee raasa bulu militariin Keenya hin jirti hayyee Itoophiyaa hin jirti Itoophiyaallee sirkaala jira Keenyallee sirkaala jira ka sirkaalii kun jiru namni keenya bultii dhabee oolma dhabee bokka keessa aduu keessa gargala akkanaatiin goe cufaa alatti hafee jira. Dhugaa dhibiin jira warri armaa ka'ee achillee namallee jeesanii taraktaa karaa midhaasullee gubanii sulle cufa dhageen. Ammoo haa taatu raayyaan teen nami keen ummati keen ka'achi qubatu. Qawwee qabaatee nam qawwee nam kee danda'e ofirraan dhugu. Namni kun nama miskiina ka horii tifatu. Ka namni horii tifatu namni sila aadaa Keenya keessa sirkaalaatti horii namaatiif lubbuu namallee eega. Am sirkaalee kaan lubbuu nama eeguutti hin jiru, horii nama eeguutti hin jiru, dhib kana lafkee jira. Amma gaddaa halkan kalee gaarii loorii Nairobi ba'ee miidhu kan nageessu. Karaa dhaabanii nam 8 keessa gubanii ijeessanii gubanii gaariillee gubanii taakkana tan kee jirra dhibiyamni jiru kana hoo. Senetaa namni gaarii gubkaa nama ijeessuun eenyu beekama warri akkas nam tolchisuun. Nam dandeettee gargar hin beektu namni cufti qawwee baata. Gartaan yommuu dubarri kun gar Itoophiyaa sunii garan gaddabre. Faan dhaanii fira warri miratti nyaati. Fira warri faarsootti dhugi. Waan kan cufee argan. Warri sun faantii isaa Itoophiyaa seenti. Warri nama ijeessu kun poolisii Itoophiyaa jedhan. Poolis moo militarii moo warri kun eenyu? Waaw akka warri wayaa keeyyatutti baaddiyaan teentu waan kan guddoo gargar hin beektu. Ammoo akka wayaa keeyyatanitti akka buutii warraati akka wanni kan cufaa isiin wama akka poolis taatu milisha taatu makanaati ammoo namuma akka tasaa akka namni argi himu namuma wayaa uffatallee tasaa qabu akkuma militarii wayii akkas fakkaati. Militarii taanaan poolis taanaan ammoo warra Keenyaatiin kan Itoophiyaati.
Kun maroo qaraatiin ka warri Itoophiyaa daangaa muree dhufee akkanum nam ijjeessi yookaan nam dhaan fakkeenyaa fi gan dabree fi gan kanaallee keessa sololoo fi gololfa keessatti dhufanii nam dhaananii nam qabanii olla keessa manneen illee gubanii jedhan. Biitii wanni warri himatu war milishaa Itoophiyaa kan isan akka sirkaalatti wanni isa hojjetamaani akkamiin qaamii laf dhibii yookaan umni laf dhibii laf tokko seenee akkanaan uummata keessa miidhu jira. Tuuba wanta sagaafatte nu beeta amma namni nu chagwatu uummata kana nu filati. Nu filatanii beena nu dubbadha jedhan warri keenya ka dubbannuu fi hin jiru yaa dabi. Yoo qabaatee qawwee nama ofirraan dhowwu yoo inni wahimu lubbuu dheeta. Gartayyuu namni keenya wajja achi wayaa kan sirkaalii labsuun jiru nama achi gad dhufee wayaa isatti ofirraa dhowwu malee achumatti gartayyu biddila achitti ofirraa dhowwu haani ganaan mallee faan deemee raayyaa man kee ciiftu jaarsa jaartii hin dhageettayyu nama ulfaa nama ulumaa nama ijoollee xixiqqoo nama fayyadamee ciisu cufaa aananii hobbaasan. Duuba nu akka ajana gaafatan sila akka sirkaalatti warri sirkaalii Itoophiyaa nam dhufee nam lafarra dhufee warra achumatti ofirraa dhowwu malee hin dhageettayyu ajaan namni beeta achii dhufee eegi namni wayaa akka gad deebi'e duuba beeta ollaa dhufanii hadhanii ollaa warra ofii keessa baasanii dhibi guddaan nu qabnu sun. Isa warra Itoophiyaatti waan kan himatanii. Beeta ani akka senetaa marra hedduu amma sanallee statement qaba statement marra hedduu gaafadhe statement an gaafadhu maanii fi warqeen dhufanii bultii dhowwan warqeen maaf dhufanii warra ofii keessa baasanii akka sirkaala marra hedduu gaafadhe. Amma rakkoo nageenya kanaaf keessumata booda tanta rakkoo keenyaaf Itoophiyaa jidduu jirtu sana furmaatii maa jettanii yaaddan isan? Jaarsii abbaa laftanaa Dr. Rutoon Alleeni Prime Minister ka Itoophiyaa waliin teessee nu ollaa nu namtakka waliin qabna. Gamsullee namni sirkaala harkaa qabu Prime Minister Oromoo. Namni isaa gara tokko Isiyooloo bakka mooyyale qubatulleen boora nama afaan Oromoo sun dubbata namum takka. Yoo jaaroleen tun lamaan sila walitti dhuftee wal gaafate maal hin dhaban sila. Galatoom senetaa. Ayyee.